السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله video kana wajib lalu agar rumah tidak wadah. Maaf jenengan namni hindu guru hindu desane fu namni wala amni sinjir haga fete wajina haga fete wajirugi maaf jenengan araba fi ilkin wala sanifu sahib tokko yo jinjiratu garte sahibne ifi tokko hamtu tinamni hamtu sanirati namattaqawni dandaha anama hammin masanitti furadaw malitin fani betni furata hammenya uson tani malitin furada sahibne khiyafuni hammenyan an tajiru khana abjcha natkhaw dandes manja sanifu takkoonni qalbii cabdu jirtu anallee waan baay'ee gartee sitti gartee garaa keessatti nuti wal beeknu yuuyaa yusufa dhaggeeffadhu bakka kana hedduullee siifin ibseettee of hin cabnaqin ofillee rakkisin maaliif jennaan rakkoo baay'ee keessa waan turtee dabarfattee rabbiin fidee har'aan nu ga'e mucaallee rabbiin fayyisee alhamdulillah rabbil aalamiin ammi ishee an gurbummaan sunnarraa fayyina garteemi alhamdulillah amma gammachuu ajaa'ibaa takka namu anallee aara saniin osoo mucaa kanaa saniifuu jennaan yusufaa keenya dhuguma har'allee borillee taatus tanuma qoftokittiin sirra barbaada atillee taatus anallee taatu dhuguma ilma namaa rakkoon mudanne hin jiru rakkoo keessaa garuu raayyaan maal jedhe beekta kufuun numa jira kufanee chitta fuutuu gadhummaadhaa jedhu eeywa atilleen kufteellee achitti namni ilma namaa sanillee miiteellee achi keessatti hin dhiisne kun siifillee gorsa anaafillee gorsa wallaalaa keenya ka duubaatillee akka obbaratan fadhu yusufaa keenya mushaloota akka hammaa kana dhiisiti kan nu duuba jiru akka waan kana nurraa baratee yaada kana walii kennee namni akka dukkana keessaa karaa ifaatti bahuun barbaadan xiyyaaf akka gara akka nafsii yaada kiyyaatti jechuudha moo mubaarak hammeenya akkanaan irra dalage waan akkanaan godhe jaartii kiyya fuudhee baasee geessee biyya keessaa baatee san magaalaa kana keessaa baatetti illee natti illee hin mufatin waa jaartii makan kee gadeemte natti illee hin mufatin maaliif jenna siifin taatu isinu siirii meeqa fayyadamte akka isheenni maal jedhe gaara keessatti lukkuu awwaaltee jirti waan kana immoo lukkuu awwaalan malee hin fuudhanuu jedhe qoricha eda fidee mucaa kanaaf kenneef sheekni kanuma irrattuu siifaa galu akka jaartiin kee kun bultiif siifin gaafa isiin fiidee kuttan kanuma naa bariifan ammallee takkaffaa ammallee garuu isiisa akka ni fuuta ammallee gahaan jaartii inshaallah jaartii nan fuudha aywa isiisa illee akka itti dhiisuu hin dandeenye maaltu jira ilmoo akka gara qabdu ni beektaa gara qabattee jirti sirrumarraam anwarraa gara fudhattee jirti kana maanaan inni laame kanaaf wanna quba qabu amma deemtee turtullee numa baatisu ilmuma teetiif jechaa si barbaaddu isi ammaan tanan dhiisullee isin deemtee na barbaaduun isii waan kana kunu Yusuf maal laan jeje Numa baatu. jaarraa qabadhuuti tura keessa gaafa gartee ilmoon sun takka gara guddattee yookaan takkaa dhalteetuma si takkaa wanni taate takkaa dhaltee dhufu takka ammoo garaan eega guddate taana barbaaddee dhufu yoo ilmoo san waa takka godhuu baatte yoo koo Inshallah. guddate sana ilmoo san waan goote goote isin ilmoon baatii meeqa islaama baatii lama moo akkas geesse lama baatii lama maalatti himne mee kana afaan silaa gaafsan akkan Maal- teetee anaa bakka dalaga- dhiiteetu keessaa si darbe sila jaartuma keetu walla hin tolle akkasii ilmooti maal jennaan garuu maal rakkoon fudhatee si akka ilmoon sun narraa baatullee dhugaadha rakkina hin jiru sanaafuu waan takka yaadin abshir rabbi jedhe garuu amma tana dubbisitti baay'isuu osoo hin taane ni beektaame hanga 15 kana hanga 7 meeqa waluma caqacaqaa jirraan ifati kanaafuu jennaan illeen hirriba waan argataa hin jirre jechuun wallaa hedduu takkan dadhabaa jiraan illeen karaa manaa galeetiin silaa ogaa amma bakka dalagaa deebuutti bakka dalagaa guyyaa gaafa jaartiin narra dawwaltee achi na yaamtee viidiyoo san daladdanii isin gad dhiiftanii argee akkati mucaa cafattan argeerraa kaateen dalagaa achuma dhaabeeti xiqqoo si boqonnaa sammuuti yaara galfachiisuu barbaade kanaafuu taanaan hedduu takka naaf galatoomii hedduu takka ulfaadhu rabbi si haa kabaju waa hundaafuu inshaallah waa hundaa wayyaadin karaa kana immoo karaa galaatiin inshallah dalagaa Allah nagaatti naaf turan si afootan waa abbuma jecha ishee nagaa naaf turan wala garre inshallah abshir ammallee gartee namni khayrii dalagatuuf deeme waa hammaan hin badu waa hammeenyatti fudhatamuu dha kanaafuu nagaan naaf turan halkan gaarii si baarikilleen ammaan tana hinarraa deemee jira innilleen anilleen ammaan tana walla baay'ee takka gaannuuti walumaan nu argitan jennee yaannaa akka itti jirru
bakka baay'ee akkuma abdiin dadhabe san akkuma mubaarik illee dadhabee qote san anillee dadhabbii qaba maaliif jennaan ilma namaa tan namni hunduu ni dadhabame akkasii saniifuu alhamdulillah abdiillee tayyee jettanii nurraa illee hin fagaatinaadha isin hin jenna gaardoftoota keenya akkamatti dura dhaabbadhaadha isin hin jenna assalaamu alaikum Menati ho'i bulonati ho'i cisa cinacha walo isani wanu manolle bultini manolle mali chubunga wal solfatani tigaro belanga node cisani gada basasa bale mubbafatani malu malata mal sigagafatani beta magako sin mugafatani sofu marbuna bara